kijibu wantoonni garagaraa kunniin akka islaamummaa keessan seenneef lolaatiin turre. Alhamdulillah summa alhamdulillah wanni hagana rabbii kee irratti faarfadhu hin jiru. Maaliif jennaani amantiin tokko amantii haphii jedhamee yaamamuudhaaf yookaan amantii bu'aan qabne ta'uudhaafi jijjiiruun nama dhibuu dhabuudha. Amantiin kan kee gaafa amantii hushii ta'e yookaan ammoo amantii haphii amantii qallaalii wayiidha amantii yaraa wayiidha gaafa ta'e yookaan amantii kan kee amantii bu'uura hin qabne gaafa ta'u ati jijjiiruun sin dhibu achi utaaltaa sutaaltaa jechuudha. Takka asii takka achi taata. Amantii bu'uura qabdu amantii gadi dhaabbii qabdu irratti yoo qabatteetiin jette ammoo lubbuu kan kee irra kennitaa jechuudha. Islaamummaa keessatti alhamdulillah seenaa islaamummaa keessatti seenaan islaamummaadha seenaa kijibanii achi barbaranii akkasumallee ammoo wanna godhaniidhaa miti. Tamam seenaa islaamummaa keessatti alhamdulillah Nabi Muhammad alayhi salatu sirriitti nu ibsanii jirani waa'ee nabiyyoota duraaniidha kan lubbuu ofiidhaa islaamummaadhaaf jecha kennan kan qabeenya ofiidhaa akka Nabi Muhammad Faatih alayhi salatu wassalam qabeenya ofiidhaa dhiisanii biyyaa bahan sahaaban Nabi Rabbiidha alayhi salatu wassalam meeqa isaaniidhaatu lubbuu isaaniidha dhabe hundi isaa hatta Bilaal radiyallahu ta'ala anhu Bilal radiyallahu ta'ala anhu Bilal al-Habashi kajedaniin gaafa inni gabra ture Umayyaa jalatti gaafa isa cinqan gammoojjii Makkaa kana keessatti dhakaa guddaa isarra kaanii gaafa isa cinqan san Bilal ahad jedhaatiin ture cinqaa san keessatti jechuudha. Erga sanii ammoo sababa kanaaf jecha Rabbi isa baaseetiin sayyida isa godhe warra isa xiqqeessaa ture sana Rabbiin subhaanahu wa ta'ala biyyee nyaachisee jechuudha. Seenaa islaamummaadha kanuma ka fakkaatuun guutame nabiyyoonni gurguddaan akkasuma namoonni gurguddaan hundi isaaniidha seenaa kana fakkaatuun guutamanii jechuudha yaa jamaa. Alhamdulillah islaamummaa kana nuuf kennuudhaaf walillahi alhamdu wal minna wanni hagana galate rabbiin galateeffadhu irratti kabiraadhaan jirtu jechuudhaafi maaliif jennaan amantiin tokko beektee akka har'a kana fakkeenya har'a hin qabatta amma beenteen gammanni jechuu jirti jidduu kana sababni isaa maaliin raajiin achi deebe as deebe nuuf deebe hoolaan tokko achi bade as deebe hoolaan tokko achi dhaqe nu jalaa bade yaa jamaa kun amantiin keessan amantii ragaa tokko irratti hin dhaabbanne amantii abbammaan barbaade har'a Yesuus waaqa jedha boru ammoo waaqa miti jedha iftaan waaqa jedha iftaan ammoo waaqa miti jedha guyyaa kaan akkas jedha kun akkan agarsiisa malee waan biraati miti beeki wallahi akkas agarsiisa kun amantiin keessan amantii beeka bu'uura hin qabne ta'uu agarsiisa amantii burjaajjiidha amantii namnummaan raajii jedham laalama ijoolleen kunniin jara biratti raajii nu bira wallaalaadha malee nu biratti wallaaltuudha malee ijoolleen kunniin ijoollee isaan biratti raajiidhaati raajii jechuun sadarkaa olaanaa beeki raajii jechuun sadarkaa raajuu jechuun waan xiqqaadhaa miti paasterii jechuun waan xiqqaadhaa miti ammas evangelistii jechuun waan xiqqaadhaa miti wangeelaawii ka jedhaniin san wangeelaawii ka jedhaniin kun sadarkaa wangeelaawiin burjaajawee asii achi dhoofnee akka kubbaatitti itti taphannu kanatti amantiin isaanii bu'uura hin qabu jechuudha osoo wallaala taate wallaala jedhaniin laakiin wallaalaadhaa miti amantii isaanii keessa wallaalaa miti islaamummaa keessatti wallaalaa haa ta'u malee tamam amantii keessatti wallaalaadhaa miti islaamummaa keessatti wallaalaa haa ta'u malee amantii isaanii keessatti jechuudha burjaaji akka kubbaadhaatti taphanne alhamdulillah torbaan tokko as dhufa torbaan tokko achi dhufa kana jechuun amantiin sun bu'uura hin qabu jechuudha garuu ammoo nama muslimaadha nama ustaaza jedhaniin tokkicha isaadha kan achi utaalaa sutaalu jiraasa qad gad dhaabbatee alhamdulillah qad gad dhaabbatee islaamummaa kana barate taanaan namni gad dhaabbataa jechuudha adada barachaa deemtu irra gad dhaabbachaa deemtu amantii isaanii ammoo adada barachaa deemtuun keessa utaalaatiin deemta adada barachaa deemtuun akka gurbaan jedhe san sammuu kan kee dhabaatiin deemta jechuudha kanaafuu zim jetteetuma onna jedhe isa kana amantiin kun maal garsiisa inni kun amantiin kun bu'uura hin qabu bu'uura irratti dhaabbatan bismillah aywa nama tun irratti bilbile waan hin beekan waan yeroo akkana kanatti bilbilaniif aywa amantiin kun bu'uura hin qabu jechuu agarsiisaa jechuudha amantiin kiristaanaadha bu'uura hin qabu amantii raajiin keessaa utaalu evangelistiin keessaa utaalu amma sammoo maal wangeelaawiin keessaa utaalu paasteriin keessaa utaalu kan raajiin keessaa utaalu to keessaa utaalatti deebu kun maal garsiisa amantii burjaajjiidha amantii bu'uura hin qabne ta'uu garsiisa kanaanaa miti bar hojii keessantu garsiisa malee awwaltuun arrabse akka hin jenne awwaltuun arrabse akka hin jenne amantii kana isintu arrabsiise paasteriin keessan keessaa utaalatti deebe nu ammoo dasnu jedheeyyu wallahi dasnu jedheeyyu sababni isaa maalinni wagguu akkanatti ilaal keessaa as fidaatiin achi utaalchifnu kana akka nama kubbaa as dhiitaa achi dhiitu argitanii akka nama kubbaa as dhiitaa achi dhiitu kan addasnu jedheeyyu ammoo
nutti tole sababni isaa maaliin burjaaji uume isaan jedhu laal ukkeerraa kaasa jechuudha jidduu kanatti ijoollee meeqatu islaamummaa nuu seena alhamdulillah sababa kanaaf jecha koottaa isin hundi keessan hundachaatanii dhufeetiin deebi'e koottaa isin hundi ni deebitanii koottaa qabadhaa isin hundi keessan iyyuu koottaa akkuma sobda sanii sobaati qabadhaa nuuf ta'a ati sobii qabadhu rakkoo miti ati sobii qabadhu nuti ammoo nigdiina gadannu qabna kana keessatti alhamdulillah nuti nigdiina gadannu qabna kana keessatti ati sobii qabadhu rakkoo miti ati sobii qabadhu kottu atilleen yaa wangeelaawi yaa raajii kottu atillee kottu atillee kottu ti qabadhu nuti yesuus waaqaa miti si'achisiifne sanboodaan ammoo ati wanna jettaa jechuudha hin dhiifta achi booda hin sobeetiin ani muslima ta'ee jetta kottu ti qabadhu dhuftee qabachuun kan keedha dasnuu jedhanu kottu boru deebi yoo barbaade yookaan iftaan deebi ji'a tokko nuu turii deebi jidduu sanitti ammoo kan siin nagadanna nuti tamaam nuti bar isinii galaa miti san nuti gowwaa miti wallahi gowwaa miti wagguu ati dhuftu san nuti jidduu sanitti nigdii gurguddaa nagadanna alhamdulillah dhaloota meeqa kan burjaaje ka jidduu dhaabbate ati dhuftee wagguu jetta ati sobe jettee watu wagguu as dhufteetiin jettu meeqa fakkeenya gurbaan kun gaafa islaamummaa qabatu dhaloota meeqatu alhamdulillah rabbil alamin islaamummaa gara islaamummaa dhufu dukkana keessaa ba'a inni haa kijibu garuu sababa isaatiif jecha dhaloota meeqatu islaamummaa gara islaamummaa dhufa alhamdulillah eega sana ammoo inni sobe homaa la kuni waan wannaadhaati miti tamaam kun akkanaadha jechuu barbaadeetu walii galatti amantiin bu'uura qabu keessa seenaa keessa hin utaalan osoo yesuusiin kun waaqa ta'e sila osoo waaqummaa yesuus kun sila waan gad dhaabbata ta'e waan bu'uura irratti gad dhaabbate ta'e sila waan bu'uura irratti gad dhaabbatu osoo ta'e amantiin kiristaanummaadha kuni sila yookaan waaqummaa yesuus kun waan bu'uura irratti gad dhaabbate taate sila gadhiisanii utaalaan deeman muslimni tokko bar rabbiin tokkicha jechuu abadan hin dhiisu abadan morma isaatu isa citaman morma isaatu citaman hin dhiisu namni waa beeku tokko yoo rottoo haraqeefaa taate rottoo khamriidhaa yoo taate yookaan rottoo kijibaa yoo taate rottoodha duriyyuu yookaan munaafiqa jedhama sun ammoo akkuma dabreetti jira jechuudha kun kana kan biraadha ammoo naan jechuu barbaade wanda ergaa kana ijoollee islaamummaatti dhufan dhufuudhaaf yaaddaniyyuu jechuu kooti muslimni qarshii kennaa jennaani didii jettanii dhufina takka sammuudhaan dhaabbadhaati ilaala didii jettaniitiin hin dhufina muslimni qarshii kennaa siin jedhanii si sobani yaa gowwaa fayyaalisa kiyya duraan zamana duraanii muslimni xonqaayiidhaa jedhanii nama soban amma miidiyaan dhufee gabbahee ragaan hundi ifa ba'ee jennaan muslimni qarshii kennee nama sobaa jedhan duraan xonqolaadhaan akkana godhan jedhan tamaam zamana duraanii xiqqoo asiin dura xonqolaadhaan muslimni islaamummaa nama qabsiisaa jedhan barri sun hin dabre barri boo'ichaa hin dabre erga sani ammoo faashinii biraa dhufee muslimni birriidhaan nama bitaa jedhan okay yoo birrii qabaanne homaa rakkoo miti birrii qabaachuun keenya gaariidha haa ta'u garuu ammoo nuti birriin kennu nam tokkoofiyyuu jechuudha nam tokkoofiyyuu islaamummaa dhuftee jennee birriin kennu nam tokko ati birrii muslima bira jira jettee yoo kafiigaa dhuftu taate kasaalaa keeti birriin hin jiru maafi birri maafi fuluus tamaam fuluusiin hin jirtu yaaboo islaamummaan akira akka kitiif qabadhu malee kasarte jidduutti fuluusa fuudha jetteetiin fallastee baataasi akkasitti hin jiru qalbii makanatti nuti qalbii makanatti akkanatti callisneetumaan islaamummaan nu dhufte inneetiin birri si kennu hin jiru maafi ishee maafi ziyaaza wanta akka hin jiru fuluusiin hin jirtu tamaam ati yoo islaamummaa kana hin qabadha jette haqiiqaadhaan hin qabadha jette akka obboleessa kiyyaa tokkotti si qarqaaru yoo ati rakkate si qarqaaruuf qophiidha saniin alatti ammoo islaamummaa naaf qabatte jedhee maafi fuluusni kennamu wayitu hin jiru islaamummaa keessatti sobeetiin guuradhe ati jette akka tasaa namoota dhuunfaa tokko sobuu dandeessa la maafi ziyaaza wanni akkasiidhaan jirtu isiniin jechuudhaaf nuti muslima biratti na karaakarta na gaafatta si gaafadha si galtee jennaan islaamummaa qabadha akhiraan boru guyyaa qiyaamaadha mirkaa jetteetiin saniin alatti ammoo fuluusa barbaadettee dhufte abadan hin jiru gadalii seenta malee wanni akkasiidhaan jirtu maafi ziyaaza indana wanni akkasiidhaan nu bira hin jirtu nu biratti wanni jiru maalidha dalagadhu nama dalagatu yoo taate si dalagsiifna khalas dalagadhu sin jenne jabaadhu sin jenne
Sanina le tammo ati dhufeetiin karadhaa gandarra deemee karadhaa wati jette xinqaaqee sitti goona waan sin beekne seetaati. Wallahi si beekna eenyuun akka kadhatte hunda si beekna. Tamam. Dubartii jala deemtee ati kadhatte hunda information sun nu bira gaa tamam. Nama karaa kadhachaa ture namni kun akkam ta'aa jira kun hundi isaa deemee awwaliin fa farhaani fa inni bira dhufa nama gara ishaata kana bira inuma dhufa. Tamam. Salata kaatee salataa jirtamu salataan jirtu. Salata kam gogoraa jetta ka jedhu wallahi nu bira dhufa quba qaba isa kana. Osoo ati amma gurbaa kafare jettee olii gad opeenten olii gad oftu kana gaafa inni islaamummaa qabatee osoo torbaan hin gahin information kun nu bira jira. Tamam. Ganama salata subhiidhaa ka'ee salata namtichi kun moo callisee akkuma reeffaatti ciisaatiin oola ka jedhu. Nu bira jira. Kana waan beeknuu fi dhiisaa namoota akkanaa kanneen ammoo daddafnee ittiin dubbannu califneetuma irraa dhiifna nuti. Waggoo achi ka'e immoo ka duuba maaliif akka dhufe ni qoranna. Eessa deemaa jira namtichi kun? Eenyuun fa'aa waa kadhachaa jira? Eenyuun fa'aa akka waa kadhachaa turellee ni beekna. Wallahi ni beekna. Ni beekna bareechinee beekna yaa jamaa. Namoonni akkanaa kunniin namoonni gariin isaaniidha warri sidha qarshiidhaaf jecha maraatan jiru. Ka amantiidhaaf bu'aa hin qabne. Ka amantii akiraaf jecha osoo hin taane garaadhaaf jecha. Garaan ammoo raqa nama nyaachisa isinii galtee. Garaan kun garaan kabadee beekte. Garaan kun si baratee jennaan raqa si nyaachisa. Saba kanaaf jecha qabeenya qabna jettanii yookaan ammoo musliimni qabeenya kenna jettanii yoo ka fiigdan taate osoo achumatti dhaabbattanii ilaaltanii gaarii. Qabeenya rabbi achumatti isinii haa kennu yoo ka jiraatu taate maqama Yesuus jettan saniin mee kakkaradhaati yoo achitti yaala tamaam yoo qabeenya ka dhuftan taate. Maqaa Yesuusiin kottu yaa qabeenya jedha achumatti bakkuma jirtan saniidha. Yoo ka dhufu taate yoo dide ammoo carraa keessan waan isinii goonuu hin qabnu jechuu barbaadeeti. Bakkuma jirtan sanii maqaa Yesuus kottu qabeenya jedha. Yoo ka didu taate qabeenya dhufu didu taate ammoo carraa keessan waan isinii goonuu hin qabnu jechuudhaafi. Namoonni ammoo islaamummaa haqiiqaadhaan dhugaadhaan isinii galtee qabachuu barbaaddan yeroo kamittuu nuti isin qeebaluudhaaf qophii yeroo kamittuu jechuudha. Daqiiqaa takkaaf haa ta'u daqiiqaa lamaaf haa ta'u. Waan si qunnameefillee aarsaa gochuudhaaf qophiidha. Atummaan maal ta'e atummaan nama islaamummaa dhugaadhaan qabatu ta'e nuti waan tokko waan fuula sitti gurru hin qabu. Ati amma dhuftee islaamummaa qabadha jennaan islaamummaa qabachuun qalbiin kan keedhaa waan harka jiru miti rabbiin harka jira ati waan barbaadde yoo jettee islaamummaan rabbiin tokko isheettee ragaa nu baatee jennaan gahaadha jechuu barbaadeeti. Kan biraan ammoo wanni jechuu barbaade ijoollee keenya ijoollee muslimaatiif dhaamsa gochuu barbaada. Sunis paasterii haa ta'u raajii yookaan daasterii irree haa ta'u waan barbaade haa ta'u kiristaanummaa keessaa haa ta'u waaqeffataa keessaa haa ta'u. Islaamummaa keessatti gaafa dhufeetiin jedhe namtichi sun wallaalaadha. Jaahil wallaalaadha gara gad aanu jira. Amantii kiristaanaa keessatti beekaa jedhe paasterii kan taaniin bar paasterii waa baratanii hin taaniin boo afaan mimbeeffatanii taaniin. Lallabuu dandeetteen nan paasteriidhaati. Oo jettee kanatti wanna gootee jennaan paasteriidha kamaas. Waa qaraateeti miti wanni qaraan hin jiru maa fi qiraati. ما في أي قراءة وما في أي دراسة وانا يتم باستيري تان خلاص أوه جتة للبدي كانت شبوستي كانت سبوستي إن راجين اللي كانوا ما واقع يو كان سيتا جتة إنهم بكراجين إسلام ما كيس وجود في عمو ولا لا نم إسلام ما تروح كمو ما يوت إنتلتن أنا أتو فرحان لو كان منا موت برالي أتو نم إسلام ما تروح كألفونات صدركا ألفونات جباد وكنا كمالكين جنون دقيقتني بيكتني لا نجنو أبدا وقو إني دفيتي والله إن سنسيسو يروبا إن سنسيسو يا زرات وقو دفي منك يان بني وقو إني دفيتي إرغتو إن سنسيسو نمو تقويو دام إسلامات دفي بكا يول سين اللي أكام جرت نجرت جبات ورب سبات استياكنو وابرد كانوا بدأ في وابرد جداني ألفوتاني لنشكية ولا كيرنسكية ولا دريكية ولا راتشكية لا ما في وانا كجس النيسا ولنفورينا قد نبوسنا أكسمت النيسا أفرا تمام akkasumatti dhiisa bakkuma jiru sanitti achumatti bakkuma jiru sanitti jabaadhu jedhani baradhu jedhani hubadhu jedhani borumsarratti tikuratii godhi borumsarratti xiyyeeffannaa kan kee kenni jedhani ofirratti dhiisa saniin alatti ammoo ol fuutanii keessattuu ijoolleen shamaraadha waan gurbaa kanarratti waan isin nu gootan arrabaa miti arraba nu arrabsitanii wanni ajaa'ibsiisan birrii isin kennatan dura garana nyaate Karena kayaknya lain umat dabra, berikan di tasatu karena nyata, beri saya nusumasi dari jarak tadi.
maal qaba osoo dhuftanii xiqqoo waduun mari'attanii maal qaba haga jala yaadanii maal taate naga qabdanii madadu isin tuqame immoo mataan kun sirrii jira moosa mee of laalchisa deemaati mana yaalaatti nuti as jirra gaafa shaadaa qabatu numarratti qabatee eega sanillee keessa isaa beekna waan irraa callifneef qabna. Ati immoo ni maraatte jidduudhaan kan itti seenteetiin wuu akka qilleensaa wuu dhaabbadhu intalaan nana lakkin dhaabbadhu wuu lakki dhaabbadhu wuu maaliin maraatte moo naga qabdaasa. Khalaas yoo dhuftee ma awwal wanni kun akkana ta'eeti maaliidha yoo jette yoo gaafatte maal rakkoo qabu sirraa irratti. Farhaan yoo dhuftee gaafatte maal rakkoo qabu. Suuta itti yoo deemte.